Tamari umani bakate jira mari pasti asa kana kan jari umani hola yinje tu umani de ngada mili amanti jisa tu umani de ngada bar harmar rajita tu harkir rajita tu inna tilib dale lagi fada wutu arsi rasa wutu arsi tu warra mutte tu gama gawati balla tede wonna ge fada umani arasa wallahi umani tibi sana arasa umani Dironi koy mi lagi fada mi ijoli ni yina koy mi dironi Boleh sekian lagi fada mi koy mi Koy lagi fada sami koy dironi Sara lagi fada koy Sara yo arsi abdi jalisme yake Why are seen the university Arabsine? Why you do better look? nadage fatami amma isini amma ma ini dubbin kun dubbi isin kasa ku ma ini yani asli ni gargaarsa tu jira jannani ma gargaarsa tu jira jedhe damu ma rakin yani gemi baade gargaarsa waan te mara ko qaba yani geeffadhu lubbu deema warri farsoo darraachuu kechan gargaaradha ummata farsoo jedhee viidiyoo saabee jira nu arrabse jechuudha kanaaf itti duuba asli immoo eeyye keessan na doorsisaa jiru ummanni farsoo dhaqaani gadda kootin naa caalaa ummata farsoo faana dhaabbadhu jedhe kanaafu nuyi dammoo harreen akkasaa ummata keenya guutuun arrabsu raachuu arrabsuun waan tokkodha ganda keenya guutuu walitti dhawuu Akkam jirtu okay hayyi wal magaalatti ni shawara esa da ba no shawadu kam esa da sare shawadu kam nanu san jiru luku waan beeku qabdu nu asli arrabsaa jira malee asitti bu'aan jiru waan beeku namitti kun tomo kama ta namitti qabri ke asli bakka je bakka sanati ni muti sini je muti ni je mati sini je ajje sa bakka kiya hudu udani namitti udani hudu ke je fada mali fi Isa albar woro ko banti ju uddu ko makare wona kiara gama gama ofti so kwade uddu kete se ju kamama kete kana yeroo baay'ee nan beeka waggaa sadii duratti isa beeka nama amantaa namaatti akka safuu wayitillee keessa beekne beektaamii akkatti nama gaafa tokko amantaa kiristaanaa kana arrabseetti dhugaa dubbachuu dhafani baay'ee na jibbisiisa. Dammoo yeroo baay'ee hinaaffaa qaba asliin dhugaa dubbachuudhaaf hinaaffaa qaba. Yeroo mubaarak musammaatillee geebii qabu tokko hinaaffaa isaa wanta ta'uu dhabe sababa hinaaffaatiif fuudhii isaa nama arrabsina dhugaa rabbii yaa haasa'u nuti shawwaan nama arrabsuus hin beeknu akka nama arrabsines. Dhugaa dubbachuudhaaf qoy mootitti dhugaa waaqaa yaa haasa'ani waan namni hinaafu ko gadi uumamanii Untuk wal sodan jirum ko hudu wal kenya wal kesa lulu. maala maraatti akkasii Waldara nasa koplinki godame koplinki naka jolle na jala jirta koplinki tara jira amma asli ra sare sini gade asli namitti sudar gadi sudar beatu ko esanu aram ni biya kamera jira beta biya nage kamera jira jetu kamera kabe beta kamera kabe na mane sudar biya gade jura aram sina chesena bakate jaba ka kana tu barga be mude ngada biya farauna jo mara masri da ke biya ko baju biya masri ni jo masri hudu sal tu gaisal de brigani tu jo namitti so bani majan beta gurbani amara ma garga tan jigan inna tu amara hudu isi sal te jo akani guya wara burno tilala jira saati kan amma kesa ni gade khan ho re yimi da dem te afam panu ke ni dati re ke sana laga da boleso kagar gara ke laga mutte hara ke di saliti Mirachu yo gargaarsa boodate akka hiyaatara kun qabade yaada garuu mucaan kun akka gandaatti nu arrabsee taanani asli Muhammad akka gandaatti nu arrabsinaan jechuudha wallahi haadha isaa amma reefu qabri gogoyne san jechuudha reefu amma qarbamsani amma sa'a kana biyyadda wala qabri keessa qoffaree baasee qunxuroo harrinkiisa dhaamuttee haadha isaa jechuudha. Rageeffadhu diroon isitti maa rakkoon addaa kaarsirraati qabaattu akka jiraataatti akkasitti haasa'e aslitti rakkoo qabaattu taate waan asliin maarsii dhaqanii yookaan immoo Sultaanan obboleessa kiyya. Haadha isaanii itti xiqqaataa jiru. Itti xiqqaataa jiru gaafa isaan waa tuqaman nuti gadi ba'ee isaanii iyya malee isaan nu dubbatanii beekuu miti itti xiqqaataa jiru qoricha isaaniiti garuu ammoo nuti akka namaan taanu jedhaa challenge godhaafi waa'ee wantoo isaanii haadhisnu akka ormaa nuti ormoo qilee bu'e duuba qileen buunu gaafa ganda qoodus deemne akka isaanii gaafa deemne gootota Sumaalee keessatti waa'ee amantaa gaafatamanii nuti amantaaf oromummaaf malee amantaaf hin baane jedhanii nama sagaliin boolla takkatti awwaalaman sanis of keessatti hin dagannu nuti nama seenaa dhaloota qubee ofiin jechaa nama sanillee hin dagannu isaan wajjinis qileen buune
mucaa kan hin dhageenye dhaga'ee sappoorti godhanii akka inni hin injifatamne akka godhanii dhiibbaa haa goonu guyyaa lamaan tana. Har'aa fi boru qofa qabana fakkaateef tan na fakkaate guyyaan beellama isaa. Akka isaan raachuus taanaan raachuus taanaan akka isaaniin taanu jenneetuma. Raachuus taanaan akka isaaniin taanu jenneetuma malee. Nagaa akkam. Eeggadhu kamee qoyaanis hin ba'a hojii qaba. Ati na raakani bu'i jaanjoo maal abbaa keetu si galchisi raaki. Singalchu waa'ee isaa singalchu xaxoo xaxummaa Ofiin boontooti maal taate? Maaliif dheekkamtaa? waan an barbaade haa ta'u waan barbaade haa ta'u. Maa dheekkamtu? Siningalchu duune sagalee nu dhiisee siningalchu. Shuu harree wal itti malee ilkaan wal hin cabsitu. Ofiin boontuu akkasitti naasa'in tirfii naasaa yoo haasoftu jecha laallachaa haasa'i. Sababa maqaa arsii ofirraa qabduuf kan akkanatti afaan ta'e kan akkanatti dachaa dubbatu. Ati yoo amma ganda keessaa baataa? Mirga qabdi waan barbaadde dubbachuu. Karaa keessa na guddisi. Waan barbaadde dubbachuu mirga qabdi hanga dhala namaa taatetti. Waan isheen dubbattu san sii ta'uu ni fudhattaa sii ta'uu baatu hin dhiista. Yoo sii ta'e ni fudhatte yoo sii ta'uu baate ni dhiista. Waliin lolina. Paarlamaa irratti ibsattu. Paarlamaa miti kun. Habiibtee tasgabbaa'e. Ani raachuu taareen jira dhugaa dubbachuuf wallaahi. Garuu amma moona aarsa. Taare malee. Mata taaraa takka kalaas kalluha. Meeqoo Zeenaba? Okay. Taaree dhiisnee jarana qubni kee tokko ajaa'iba jettee kuttee ofirraa gattaa. Dhaggeeffadhaa miti. Waan tu keessaa tokko si jala Gaafa namni du'e akka tisiisaa dhannee quba keessa galfanne gaafa namni geemii irratti qabatan dhannee akka tisiisaa quba keessa galfanne gaafa namni wallole dhannee quba keessa galfanne eenyudha nuyi? Waan tokko jalqabdanii miti waan jalqabdassan galmaan ga'a warra geemumaaf dhiisa. Amma eenyutu si waame warra dhuftanii eenyudha jettan kun yoo isin ta'e irraa dubbadha yoo isin hin taane dhiisaa nuti warra irraa dubbataa Hin dubbannu maaliif irraa dubbannu? Maaliif irraa dubbannu? Gaafa lubbuun keenya darbe mana keenya dhufneetti mana keenya dhufteetti barba hin boontu waan jechaa jirtu beektaa? Waan jechaa jirtu garuutti yaaddee dubbachaa jirtaa? Mana keenya dhuftanii jette bar. Mana keenya dhuftanii jette bar itti yaaddeetuma dubbachaa jirta maa afaan nuti dhufeef dubbachaa jirta? Tasgabbaa'eetuman dubbachaa jira. Mataa koon qaba dhaggeeffadha. Ajandaa mataa koon qaba sin jettanii waliin lolina. Yoo sin barbaachise tirmadha. Sin barbaachise dhiisuu dandeessu. Dhaggeeffadha hundi keessanu. Caaltu na dhaggeeffadha hundi keessanu. Aan amma ajandaa mataa koon qaba. Ajandaan kun yoo isinitti tole itti hirmadha hin barbaadde yoo taatan dhiisa. Tokko nama ajandaa mataa koo kanan qabu sababumti jarri kun amantaa jala daatanii uummata keenya nama gargaaru fakkaatanii uummata gargar qoodanii maali kan jedhudha. Nama sababni isaanii maalidha? Kaayyoon isaanii maalidha? Jalqaba dura antinaa Mubaarak irraa gargaarsa akka inni gargaarsa hin goone nutu gargaarsisuu qaba kan jedhu aadamaa irratti godhanii ofii isaaniitti fudhatan. Lama eegasa godhan immoo yeroo darbee qalbeessaa irratti geemii guyyaa geema isaa irratti guyyaa gargaarsaa jedhanii qaban. Sadii ammas immoo nuti gargaarsa gaafachaa jirra. Intalli kuni duuteetti haqa malee duutee sagalee yuun taane sagalee ta'uu dhiisaati gargaarsa immoo nu godha jennee yeroo biyya kadhannutti amma immoo guyyaa tokkotti waa sadi godhan. Guyyaa mucaan geema qabate irratti geema Hamzaa isuma irratti immoo gargaarsa sabaa. Nuti saba miti moo nuti ijoolleen warrumti shawaarumti Oromoo miti moo intalli keenya duute isaan gaddisiisuu dide moo maal taanaan immoo ajandaan irratti gadi guuranii mataan bowwaafachiisu. Ganamni irraa haasa'ama, galgal irraa haasa'ama, kaleessa irraa haasa'u, halkan irraa haasa'u, ammallee irraa haasa'aa jiru. Kanaafuu kaayyoon isaanii maalidha nurraa dhaabatanidha. Nuti nama hin qabnu moo
nuyi nama miti moo nuyi hin barbaachifnu moo nuti Oromoo keessatti waamamnu kan jedhudha. Yoo isinitti tole yaada irratti kenna isinitti tolu baase dhiisa. Guddi asirratti al tokkochas yaada kennaan wasitti al tokko carraa naa kenna. Waan dursee ajandaa micayyoo kanaa ukkaamsuudhaaf ajandaa kan baasaa jiran amma jechaadha. Dhugaan micayyoo ba'aa waan jiruufi kanaani ajandaa geeddaraa jiru. Tokko kana qabadha. Lammanni immoo jechaadha. Tuulamaa jechuun duraan dursamee matuuffatamnee jirra nuyi. Akkamitti hojjetan xiqqoo yoo ta'e warra farsoo, xiqqoo yoo ta'e warra maalii jedhan nu tuuffachaa jiran. Du'aa keenyas jiraa keenyas tuuffatamaa jirra. Kuni eenyurraa kan ka'e nurraa kan ka'e of kabachiisuu waan dhiisneef jechaadha. Kana mataa keessa wal gaafadha. Walirrattis immoo hin iyyina tara walii kennaa dhiifama wajjin sin caala beekee otoo hin ta'in tara walitti dubbadha. Walis hin arrabsina. Tuuffatamurraa kan ka'e jechuudha. Maalirraa tuulamni namatti gadi ba'ee nama hin arrabsu, namatti hin dubbatu, zarii koo tuxxanii, amantaa koo tuxxanii. Anu kaamame mee du'a micayyoo kanarratti ilaala. Tuulamni gadi ba'ee ta'u yoom dubbate isinirraan kan hafe kaan jechaadha. Warroonni miidiyaa gurguddaa qaban jiru. Awurooppaas, Ameerikaas eessas guutanii jiru. Tuulamni iddoo dhabamee hin jiru. Iddoo gurguddaatti iddoo dhabamee hin jiru. Geen gadi ba'ee dubbatachuu hin danda'u. Kan ormaa amantii dhiisitoo gandummaanuu yoo tuqame hin arrafama. Haadhaa ofii boolla keessaa kaasan amma boolla keessatti arrabsu jechaadha haadha. Maaliif ree? Kuni tuffatamummaa keenya. Kana of beekaa of kabachiisaa. Bakka raachuun immoo mucaa sabaati. Raachuun anaa fi raachuu gidduu mucaan kun gammachuusaatu hin xumuranne. Mucaan kun jechaadha gammachuurra jira. Gammachuusa maaliif jalaa ukkaamsu? Maaliif annoo gochaa jiru? Asliin maqaa isaatiin Facebook irratti arge otoon guyyaa san waraabee jiraadhe. Siif geeddaree jira guyyaa saayii jedheen taphachaa otoo jiru achirratti dhufee siif geeddaree jira jedheen. Har'a maaf jijjiira maaliif hin taphatu raachuun jedha. Lamman sadaffaan immoo mucaalleen gadda ji'a isa darbe Kaayiroodhuma keessatti taphate. Guyyaa sa'aatii meeqa guutuu taa'ana eegaa mucaan amma dhufutti jedhanii taa'anii eeganii taphachiisanii dhaqanii too arargeedhaaf guuraa turan miti. Kan raachuu maali? Raachuun maalirraa gadi kanaaf ta'e? Maaliif ta'a akkas? Maaliif hin eeggamne isa kanaafillee sammuusaa? Isaan kuni gandummaadhani. Gandummaan immoo nuti immoo of kabachiisuun mataa keenya hunda jala iffiinnu. Bakka tuulamni xiqqaadha hin bu'a, guddaadha hin bu'a. Kaleessa otoo argitanii obboleessa keenya wayin dammoo goota keenya otoo imimmaansa harcaasu Oromoo takkaaf hin jenne shawaadhaaf hin boonye tuulamaaf hin boonye Oromoo odoo boowwaaceen annoo jedhe miti boqote miti. Oromoodhaaf jedhee malee saba tuulamaaf qofa hin boonye. Arargeetti odoo yoggaa arargeen buqqa'ee akkasitti makaraasaa nyaatu ofiisaatii horii bitee ofiisaatiin maal godhe dhaqeetoo imimmaansaa xap godhe. Oromoo tuulama qofaa dhabbooye tuulamaaf gargaare arargee deemee hin gargaarre Oromoo waan ta'eefi. Kana waan ta'eef yaa obboleeyyan koo yaa ijoollee tuulamaaf kanaan booda wal baradhaa. Tuulamni tuffatamaa jirti dhugaa. Dhugaa tuffatamnaa jirra sirriitti tuffatamaa jirti. Waan kana ta'eef of kabachiisa. Hundi keenyayyuu jechaadha. Kanarraan kanaaf waan hin jedhu qabu haadha isaa arrabsuun baay'ee seeraan alaan iddoo baay'eetti argaa jira. Haadha raachuu arrabsaa jiru obboleettii gadi gargaarsaa arrabsaa jiru. Kuni barbaachisaa miti kuni donqoorummaadha malee waan biraa miti. Dhugaa. Donqoorummaadha. Mucaan kun gammachuu isaati. Mucaan kun fakkeenya Oromoo guddaadha. Dhugaa. Mucaan kun iddoo ka'eetti iddoo kana jira. Mucaan kun fakkeenya nuuf ta'a jedhanii kan fudhachuu malan, han jabeessuu malan har'a immoo boolla qotaafii jiru. Kana waan ta'eef warra biyya keessa kanan itti dhaammachuu barbaadu mucaa kana ija keessan keessa godhadha. Mucaa kana duniyaalaa nyaachuudhaaf ka'anii jiru. Dhugaa isin jira ka'anii jiru bakka. Maaliif kanan boo keessatti wayin dammoo kan shawaa keessatti mataa wal qabatee jira kan jechaa jiru raachuudha immoo akkuma hacee jechaadha. Kunoo isa kanas immoo fudhachuudhaaf jiru. Waaqayyo isaa eegu malee jechaadha. Nuuf eegaa isiniin jechuu jaalladha. Kanuma ergaan koo galatooma iddoon dogoggoretti immoo na of gashaafamu. Nagaan hunda keessaniif haa ta'u. Caaltuu qo'isa rukaan inni bu'anaan deeman. Gaafa nuti waa dubbanne gandummaa jedhanii dhufanii nurraa caccisan. Gaafa achitti haadha isaa boolla keessatti jarana mucaan kun mi'aa haadha isaan beeku mi'aa abbaa isaan beeku. Nuuf hin dubbatin nu ofirraa dubbatan. Raachuu qofa miti shawaan kan qabdu artistoonni hedduutu jiran doktoroonni hedduutu jiran namoota hedduu qabna tokkichi kun immoo haadha malee abbaa malee guddate.
Sini galee iyyummaa meeqa gadadoo meeqa mataatti baatee guddate. Wanti isaan har'a beellama isaati irratti beellama lama baasaniif hin jiru. Geemni haa ta'u Oromoon tuulamaa haa taphachiisu.